Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa SU-35 jedhaman Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaluu sanadoonni miliqanii bahan ni agarsiisu jechuudhaan odeeffannoon bahe. Media Plus of Africa banuun keenya biyyoota Afrikaa irratti warroota Afrikaa irraa nyaata itti duulan odeeffannoo dhugaa Afrikaa akka hubatanii fi dhugaa Afrikaa akka isaan hin dhoksine taasisa jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii. Dhiyeenya waliigaltee dhaabni adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi Shaabiyaan konferensii biyyaalessaa uummata Tigraay irratti ifatti labsatte ilaalchisee mootummaan Itoophiyaadhaa guyyaa irraa ibsa kanneen himateet jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaadhaa haala liqiidhaan imaltoonni ittiin imaluu danda'amuuf haala mijeessuu beeksiseeti jira. Wallisaan Oromoo dhiyeenya kana koonsartii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadee irratti uffata alaabaa Filisxiin uffachuun sirbe Joorjii Aabbuudhaa biyyoota addunyaa hedduu biratti ajandaa miidiyaa ta'uudhaan dinqisiifannaa argateeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha guyyaan har'aa Kibxata Onkololeessa 7 bara 2025 bal'ina oduu teenya har'aa guutuu oduu teenya keessaa argattu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti aansina. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa SU-35 jedhaman Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaluu sanadoonni miliqanii bahan ni agarsiisu jechuudhaan odeeffannoon bahe. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qilleensa irraa fi lafa irratti qolachuu danda'an SU-35 jedhaman Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaltee mallatteessu sanadoonni garee buttoota milkaan beeriin bahe Onkololeessa 3 fuula intarneetii isaanii irratti maxxansan ni agarsiisa jedhame. Sanada miliqee bahe kanaan faayiloota keessoo dhaabbata waraanaa Raashiyaa Booskeettii fi dhaabbata meeshaalee waraanaa oomishuu fi alatti erguu 300 ol qabaachuu fi odeeffannoowwan dabalataa kanneen akka gatii meeshaalee waraanaa fi yoo malatti erguuf akka karoorfatan ofirraa qabaachuu isaa eeramee jira. Biyyoota xiyyaarri waraanaa Raashiyaa irraa fudhatanii lakkoofsi addaa kan kennamuuf yoo ta'u sanadicha kanaanis 231 jechuun lakkoofsa koodii Itoophiyaa 364 fi duwwaa 12 duraa duubaan akka jiran kan eerame yoo ta'u biyyoonni akka Iraanii fi Aljeeriyaas tarree kana keessa akka jiranii fi meeshaalee waraanaa Raashiyaa irraa fudhachuuf galmaa'uu isaanii dhagahameeti jira. Iraan xiyyaarota waraanaa SU-35-48 ajajachuu kan eere sanadichi Aljeeriyaan gama isheetiin xiyyaarota waraanaa koodiin isaanii SU-57-12 ajajachuu ishee eeramee jira. Waliigalteen kun hariiroo tumsa waraanaa Itoophiyaa fi Raashiyaa qabdu daran cimsee agarsiisa jedhamee kan ture yoo ta'u dhiyeenya kana ministeerri muummee Itoophiyaa fi pirezidaantiin Raashiyaa dhimmoota atoomik boombii fi dhimmoota gamtaa Itoophiyaa fi Raashiyaa cimsuu irratti waliin mari'achuun isaanii kan yaadatamudha. Media Plus of Africa banuun keenya biyyoota Afrikaa irratti warroota Afrikaa irraa nyaata itti duulan odeeffannoo dhugaa Afrikaa akka hubatanii fi dhugaa Afrikaa akka isaan hin dhoksine taasisa jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed miidiyaa dijitaalaa Pan Afrikaa yookaan Plus of Africa hojii kan eegalchiisan yoo ta'u miidiyaa kana hojii eegalchiisuun odeeffannoo dharaa waa'ee Afrikaa miidiyaaleen addunyaa tamsaasan qolachuu fi seenaawwan sirreeffamaa dhugaa Afrikaa addunyaa beeksisuu tarkaanfii jalqabaa ta'uu isaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Afrikaan qabeenyaa kuufamaa hedduu fi bal'aa yoo qabaatte yeroo hedduu gadaantuu fi dandeettii akka hin qabnetti biyyoota gurguddatan yookaan biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa fi ardiilee biraatiin ibsamti jedhanii kan dubbatan ministeerri muummee Itoophiyaa kanarraa ka'uudhaan xiqqaa ta'us garuu hiika olaanaa jalqabbii miidiyaalee Afrikaa ta'uu mala jechuudhaan Plus of Africa yeroo itti aanuun keessatti miidiyaalee adda duree addunyaa irratti jiranii fi miidiyaa guddataa deemu ta'uu qaba jechuudhaanis dubbatanii jiru. Afrikaan giddugala industirii fi hirmaattuu dhimmoota idil addunyaa ijoo taatee haala shakkii hin qabneen imalaa jiraachuu kan himan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Plus of Afrikaan tarkaanfii gara fuulduraa biyyoota Afrikaa tarkaanfachiisuu fi odeeffannoo dhugaa waa'ee Afrikaa himuu irratti gaheen inni qabu guddaadha jedhanii jiru. Bu'uura sagalee Afrikaa bal'inaa fi ciminaa waltajjii addunyaa irratti dhageessisuu keessatti miidiyaan kun gahee guddaa qaba yoo jedhame Plus of Africa yookaan Pan African miidiyaan haaraa baname kun afaanota gurguddoo addunyaa irra jiranii fi Afrikaa keessatti bal'inaan dubbatanii hojii isaa ni eegala jedhamee jira. Eertiraa fi TPLF waltahanii waraana nurratti banuuf jechuudhaan guyyaa irraa Itoophiyaan dhimma waliigaltee Shaabiyaa fi TPLF irratti ibsa baafteen himannaa dhiyeessite. Guyyaa irraa Onkololeessa 7 bara 2025 ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos ibsa baaseen mootummaan Eertiraatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF walooma
Tsimidoo ja'uu ijaarratanii waraana Itoophiyaa irratti banuuf jechuudhaan ibsa baaseen himate. Xalayaan Qulleessaa 2 bara 2025 barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antiiniyoo Guutareesitti barreeffamteen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximeetiyoos waloomni mootummaa Eertiraa fi TPLF ijaarratan ji'oota dabran kana mul'ataa jiraachuu beeksisuudhaan waloomni qaamolee lameenii kun lola Itoophiyaa irratti jalqabuuf akka ta'e ibseeti jira. Qaamoleen lameen walooma ijaarratan kunneen hidhattoota warreen akka faannootiif maallaqa dhiyeessuu fi qindeessuuf kannatti kennuu keessatti harka qabaachuu beeksisuudhaan rakkoo nageenyaa kaaba Itoophiyaatti babal'achaa jiru sababni isaan ta'uu ibse. Ibsa guyyaa irraa baaseen illee taateen dhiyeenya naannoo Amaaraa waldiyaatti mudate keessaa isa harka qabaachuu ibseeti jira. Waraanni dhiyeenya naannoo Amaaraa magaalaa waldiyaa to'achuuf taasifame irratti mootummaan Eertiraatii fi TPLF hirmaatanii jiraachuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa himeeti jira. Ajajoonni waraanaa fi loltoonni TPLF fi lola faannoon naannoo Amaaraa waldiyaatti bante keessa jiraachuu ibse. Taateen kunis waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti mallattaa'e kan cabsu ta'uu ibseeti jira. Akka heera mootummaa federaalawaa Itoophiyaatti bulchiinsi naannoo tokko biyya biroo takka waliin hariiroo uumuus ta'e waliigaluu kan hin dandeenye hoggaa ta'u waliigalteen dhaabni TPLF kun mootummaa Eertiraa wajjin taasise birmadummaa Itoophiyaatii fi heera mootummaa federaalawaa Itoophiyaa cabse ta'uu isaati. Gama biraatiin ammoo dhiyeenya kana ministeerri qonnaa Itoophiyaa gabaasa oomisha qonnaa keessatti lafa lixa Tigraay taate naannoo Amaaraa godina Tsaddee Humaraa jechuudhaan gabaasuu wajjin wal qabate bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gabaasni kun olola miidiyaa naannoo Amaaraa oofaa jiru kateeggaruu fi shira naannoo Tigraay sirnicharraa adda baasuuf yaadame jechuudhaan himannaa dhiyeesseeti jira. Lafti naannoo Tigraay tan ministeerri qonnaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa jechuudhaan gabaasituun lafa mootummaan naannoo lameenii waggoota dheeraaf irratti wal lolaa turan Walqaayit ta'uu isaati. Daandiin xayyaara Itoophiyaadhaa haala liqiidhaan imaltoonni ittiin imaluu danda'aniif haala mijeessuu guyyaa irraa ibsa baaseen beeksise. Baankiin Oromiyaa daandii xayyaara Itoophiyaa fi kaawuntum teeknooloojii SA tajaajila liqii dijitaalaa milkii fayyadamuudhaan sagantaa filaayinaaw pileeyleetar irratti waliin hojjechuuf yaadannoo waliigaltee mallatteessuu beeksisaniiti jiran. Dhimmoota baankiin Oromiyaa dhaabbilee lameen waliin waliigalan keessaa tokko appilikeeshinii baankichi dhiyeenya kana eegale milkii dijitaal loon sarviis appilikeeshin fayyadamuudhaan maamiltoonni daandii xayyaara Itoophiyaa wabii yookaan wabii tokko malee milkii irraa maallaqa liqeessuu imalaaf akka dandeessuuf haala mijeessuu beeksisan. Dhaabbanni kun eega maamiltoonni bifa liqiitiin imalan booda kafaluu akka danda'anii fi kafaluu akka qabanillee hubachiiseeti jira. Sagantaan filaayinaaw peeyleetar jedhu kun maamiltoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa aappii milkii fayyadamuudhaan hanqina maallaqaatiif yeroof odoo hin yaaddahin tikeetii xiyyaara isaanii murachuun tajaajila isaaniitiif odoo sochiirra jiranii biyya keessaas ta'ee idil addunyaatti akka kafalan kan taasisu ta'uu ibseeti jira. Walta'iinsi tarsiimoo dhaabbilee sadeen jidduutti taasifame kun daldala maallaqaa haalaan hir'isuu imala dijitaalaayizeeshinii biyyi Itoophiyaa jalqabde saffisiisuu hammatummaa faayinaansii ni deeggara jedhamee kan eegamu ta'ulleen ibsameeti jira. Wallisaan Oromoo dhiyeenya kana koonsartii ayyaana Irreechaa bara 2018 hora Finfinneetii fi hora Harsadii irratti uffata alaabaa biyya Filisxeen uffachuun sirbe Joorjii Abbuudhaa biyyoota addunyaa hedduu biratti ajandaa miidiyaa ta'uun dinqisiifannaa argateeti jira. Wallisaan Oromoo Joorjii Abbuu koonsartii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii torbee kana keessa kabajame irratti uffata gaahonii alaabaa Filisxeen uffachuun walleelee afaan Oromoo hedduu wallise. Joorjii Abbuu dinqisiifannaa jabaa uummata biraa argachuun oduu wallisaa kana bahar qaxxaamuruudhaan biyyoota hedduu biratti ajandaa miidiyaa taatee jirti. Uummanni Filisxiin waggaa hedduudhaaf mootummaa Israa'eliin haleelamaa jiru. Haleellaan mootummaa Israa'el daangaa dabruudhaan lammiilee 100,000 lakkaa'amu duguuguun qe'ee fi qabeenya irraa buqqaasuu bira dabree sarbabiinsa namummaa jabaa raawwatameen daa'immanii fi dubartoonni haleellaa dirooniitii fi beelaan dhumaati jiru. Haleellaa diroonii Israa'el garee waraana Hamaas sababa godhachuun Gaazaa irratti raawwachaa jirtu bara 2025 qofa keessa lammiileen Filisxiin haleellaa fi beelaan dhuman 80,000 ol gahu gabaasni dhaabbata gargaarsa namummaa yeroo garagaraatti gabaase ni mul'isa. Kanumaanis dhiyeenya kana Filisxiin dhageettii guddaa argachuudhaan biyyoonni idil addunyaa hedduun Filisxiiniif beekamtii biyyummaa kennaniif jiru. Akkasumas Afrikaa irraayis Kaameruunii fi Eertiraa irraa kan hafe Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun beekamtii biyyummaa biyya Filisxiiniif kennaniif jiru. Yeroo Filisxiin sagalee idil addunyaa barbaadutti wallisaan Oromoo kun koonsartii feestivaal uummata Oromoo guddaa Irreecha irratti uffata alaabaa Filisxiin uffachuun walleelee afaan Oromoo hedduu sirbuun namoota hedduu ajaa'ibsiisuudhaan gariin nama ammoo sirni gadaa fi duudhaan Oromummaa kan ajaja jechuudhaan dinqisiifannaa wallisaa kanaa himan. Dinqisiifannaa wallisaa kanaa uummata Oromoo malees yeroo ammaan tana biyyoota garagaraatti karaalee miidiyaatiin irraa dubbatamuun dinqisiifannaa jabaa argateeti jira. Artist Georgie Abbuu, a well-known Oromo artist in Ethiopia, during the Irreecha celebration at Ora Harsadii on October 5, 2025, raised his voice for the people of Palestine and Gaza who are being killed by the Israeli army.